Godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsa Kaajawaa fi aanaa Galaanatti miseensonni paartii badhaadhinaa fi hooggansa paartichaa duula filadhaa gaggeessanii jiru. Paartiin badhaadhinaa bolummaa waloo fi fayyadamummaa uummata Itoophiyaa dhugoomsuu keessatti paartii cichee hojjetu ta'uu himanii jiru. Gabaasni waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaatti Hawwii Tafasaa dhiyeessa. Godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsa Kajawaatti miseensonni paartii badhaadhinaa fi hooggansi paartichaa duula filadhaa gaggeessan. Miseensonni duula filadhaa kan irratti hirmaatan paartiin badhaadhinaa tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa kan labsu waan ta'eef deeggaruudhaaf baane jedhan. Obbolummaa nu labsa waan ta'eef nagaa misooma paartii nu labsa waan ta'eef deeggarsa paartii badhaadhinaa na filadhaa duula filadhaa tokkoffaa ofii filadhaa uummatis miseensi paartii badhaadhinaa hunda akka filatuuf gammachuun labsata. Badhaadhinaa misooma guddina tanaan dura harca'ee hafe dura kanatti deemsisaa paartiin kun jedhee akkasitti fudhate. Federaalizimii isa dhugaa isa sirrii fi uummata biyya kana sabab salamii biyya kana karaa wal qixa hirmaachiseen akka inni tarkaanfatu waan taasisuuf kanaaf paartii kana filachuun of filachuudha jechuudha. Anfuunii filanne anfuuni paartii badhaadhinaa filanne jaalanne nu danda'a nu geessa nu qarqaara jennee ifa nuu kenne jennee filan. Bulchaa aanaa Birbirsa Kajawaa obbo Baasurii Qilxaa paartiin badhaadhinaa dogoggora kaleessaarraa baratee wantoota gaggaarii jiran itti fufsiisuun dhaloota boriitiif biyya jabduu ijaaruuf paartii hojjechaa jirudha jedhan. Wantoota gaggaarii kaleessa hojjetaman gabbisuun tarkaanfachiisuun rakkoolee fi hanqinoota kaleessaa sirreessuun akka irra hin deebine taasisee jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Gujii Lixaa obbo Daadhii Dhaddachaa miseensota duula filadhaa paartichaa irratti hirmaatanis galateeffataniiru. Irra waa hirmaattaniif maqaa paartii badhaadhinaa godina Gujii Lixaatiin galata guddaa isinii qaba. Itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaa obbo Gammachuu Tasfaayee badhaadhinni paartii sabaa fi sablammootaa waan ta'eef badhaadhina filachuun sirna gadaa filachuudha jedhan. Paartii hundeeffamee Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf paartii ka'e paartii murannoo akkasiitiin ijaaramee dhufe ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf paartii kana filachuu jechuun of filachuu jechuudha. Paartii kana filachuu jechuun sirna gadaa